Ayyeegaa hordoftoota keenya gaa arraan tana mana rifeensaa seeneetiin jira. Maaliif jennaan rifeensa kana cirachuu rifeensa malee mataa miti gaafa firraa murruwaa. Saniif gaa hordoftoota keenya kun olaan matallee isa kanaan siin deeman. Biyyartaniimi mataa kana har'a ciruudhaaf asitti argamnee jirraa jechuudha. Dhugatti jiru deemtaa? Wayii galeere? Ayyeegaa hordoftoota keenya kunoo asitti argamnee jirra. Rifeensa kana murruudhaaf asitti argamnee jirraa jechuudha. Fayyuma. Harree isaa seetan. Awwa har'a kana kunoo akkana jiru jira. Harmaali gaa'aa mataan harmaa jirtan. Awwoo dhiisi haa jiramu narraayi. Yaa'u jirinaa mataan kun mataa nama nyaata. Awwa haa jiramu siin jeebar. Yaa'u mataa mana bar jaa'ilmoon namaa tokko isaa mana garaa nama nyaatu. Imalaa kaa'ee gada jirutti jira. Yaa'u silaatiif tajaajila wayyu. Dhiisi haa jiramu. Silaa egaa amma sun sirbartanii asittuu horii meeqa fite? Aboo horii laaftee bite. Aboo horii hedduu biteen siin jeebar. Yaa'u silaa jiruu baatan irra wayyaa marga. Aboo bar Maashaallah maashaallah. Akkaan sabuu harramoo maaltu sitti nisa? aboo tolcha akkana jiru jira kun. Ede maraa maamira ati isin hin sabuu. Daawoo jire abuuroo jirutti jiraami. Maaliif infirraa jira sababaa jira. Sababaa jira. Amantaa keetillee akka gisee biraa cittee gisee akka bareeffatee jirti. Amantaa kee saalaan si yaadata. Akkana gisee gurra bira gadi bas immoo haaraan seette mataa kanaan akka dubartii yaa'utti bilbilaan keessa guddaa alla wayi rifeensa kana meena tolkannime. Isa kan dubartii amma daawwee turtani. Ayyeegaa hordoftoota keenya gaalaan rifeensa la rifeensa. Sababaa wanni jedhame akkuma ati na gaafattetti wanni jiru biroon dheerateeti gurra kana bira gabbutee saniif amantiin teenya mataa magarsuun sunnaadha. Hogguu magarsitee gurra kana bira gabbute hin ta'u gurra kana bira gabbunnaan haraami jechuudha. Nama dubartii gortee jechuudha. Dhala fakkaatan maaliif nuti bakka amantiin teenya nu dhorkite irraa dhorkamuu qabna kun rifeensa mata dheeraa boonsaatii fi amantaa kan haaraa jaalatan. Waan amantaa kana jaalatu lubbuu deebi'een lubbuu kuma lubbuu deebii jaalataa jiru amantaa kana. amantaan ija akka ajaa'ibatti jaalata kunoo maashinillee na dhufe. Sababa waan amantaa keerrooti nu biraa dhorkamu. Ni dhorkame. Maashaallah. Ammallee kennu si baadhi suudha. Akkana amina. Namni amantaa filate amantaa fi dhorkatu qabsaa'uudha. Gama darbeemuutu akkana qabsaa'u bareedaadha. Bakka tole. Baalaatooni jiri baalaatooni. Baalaatoon jekka. Baalaatooni jiri akka jala jiri. Jala jirachuu moo? Abaddan jala jiru haraam jala. Baalaatooni waan nyaatani waan dhugan. Waan akkamii baalaatoonni maal? Silaa baalaatooni jirte. Wayni bareedaa ta'e amma. Obboleessa kiyya baalaatooni aadaa faranjii maraateeti. Aadaa faranjii maraatee jedheedha. Jedhe. Awwan dala goe. Rifeensi afaanin na yaaqa. Alhamdulillah. Abbaan eegan. Ati gaataa kaa jirattee hin beektu sodaatiin. Takkaan jiranne. Nama muru maashinni. Yaaboo rifeensa kana gaa amma obboon akkana jiru yeroo dura gattaa osoo hanga garaa dhaadhaan ajaa garuu amma dhiisuma waan amantiin teenya shaagoo mee akkam godhu sirte san. Matuma yaama kun. Way maaluma bakka. Achi keessatti filaami beekan. Bari barkee bar. Mee alla jalan jirin gaa jala jiruun haraami. Akkasumaan isheera. Haram jennaan. Kana. Maashaallah bara jala jiru waan fokkatudha. Fokkatu dheela. Baalaatoonni illee gurbaan si keessa hin gadi galee waan jibbamaadha. Haraami. Haram callaa. Akkana kuno. Mataa ibiidhaan akkuma ispiriingii nama ispiriingii shuma mataa uffata haa isin guyyaa guutuu maraa oolu. Soora kana millee waan dhoorgamaa waan rabbiin sitte waan rasuulli sitti dhoorge. Wallahi. Nama jedhedha. Indalagu. Ammallee dalagii. Adala guddaa dha. Eewwa sababni nan hordoftoota keenya gaa maaliin mataa rifeensa birraa jirta naan jechuun keessatti hin oolamu sababni nan mataa kana birraa jiru waan amantii teenya wal kallafuuf jecha gurra kana bira gabbutee jira waan taateef mataa gurra kana bira yoo gabbute dhoorkaadha saniif birraa jirutti dirqamnee jechuudha malee waan biraatti mataa jirutti hin jirru rifeensa jirutti hin jirru jechuudha. Ni meeyira inshallah yoo rabbiin keenya fedhe ni meeyira jechuudha. Meeyiree gurra kana qaccee gurra kana naanii dhaqqaba achi bira yoo gabbute immoo numaan gabaabsa yeruma hundaa'u saniif gaa kunoo har'a hayi. Amma itti deebitee ni magarsiisa. Itti deebi'eetiin magarsa. Akka muduraa sanitti.
Daraan godheetti magarsa garuu gurra bira akka inni gadi kunne ni egaa jechuudha. Ni dhorka. Haala bareedaadha. Akkana. Abooti qacarraa rifeensa isaa jiru argatte. Mucaa. Akkana. Ajaa'iba immoo. Eeggadhu gaa. Waatu qarramna jaa. Shibeera suuta. Suuta. Wayi rifeensa. Wayi kana biyya. Alla lama numa guute. Arguudha bara. Kana jechuun maal jedhee ati caalaa rifeensa raamatame lubbuu nama tokko caalaa itti lafaa turte. Kanarra bira jiruun maali? Akka waan lubbuu ta'eetii caalaa amantaa waan ka'e waan jaallattuufi rifeensa waggaa meeqa itti lafaa turte irra biraa turte. Arraan fidee wal. Uumuu maali? Jaalala amantaa keessatti fakkeenya dhimmoota kaawwataa amantoota islaamaa akkasii jaallatan. Waan amantaa islaamaa ta'e waan biraa jala galuun ta'a. Fakkeenya ta'uu qabaa jechuudha. Mataa hordoftoota keenya gaa warreettan mataa amantaa islaamaa qabattee mataa uraagatte barsite hin ta'u dhorkaadha sunnaadha garuu mataa magarsuun guutuu magarsuun sunnaadha gurra bira gaggutuun hin ta'uu jechuudha saniif kun haaluma kanarra jirraan sin jedhe haaluma kanarra jirra huma hoggaa kanatti na agartanillee boonsaan malaatee jettanii natti hin koblina kobaltullee humaatii miti kunoo rifeensi afaaniin na yaa'e mataarraa jirraan afaan na seenu jira natti hin koblinaan isin hin jaa'u karaa yaatan akka isin kobaltan isin niin beeka kun boonsaadha jettanii na kobaltan garuu natti hin koblina kobaltullee akka beektan kobli siin bubbuharsa kobli adeeroo kiyya adeertiti xiyya kobli takka rakkoon hin jirtu kobli natti ni beeyraa bara mataan takka rakkoon qabdu kobaltullee uumaa siin buhaarsee saniifuu gaa yuutuubii keenya seentee sabiskiraayib laayik sheer godhuu qabdaan siin jaa har'a sagantaa kana boonsaa tiivii irratti rifeensa jiru isin dhiyeessinee jirra kunoo as isheenillee na bira jiraa jechuudha mataa kana oguun laale amma sodaachaatiin jira daawwitii irratti bara oguun hai watuma kiyyaamma kun way ajaa'iba natti harkan dhibee guuni Waltaari waggaa Akka garaadha nyaata yaa rifeensa. Waan dhagaraa waan jibbataa nama dhiisanii dhiisteetuma garaa raafte ammallee kana rifeensa bareedaan nu agarsiisa. Dhuunfadhu naan jetti ballu kun. Maal beekta iraanaa jechuudha daawwisan malee. Way akka gaa amantaa jala butamne waan akka honga. Caaltuun amantaa keetii bire. Wanni ati sirrii jiraachuu bar. Rabbii keetii waan ta'eef asii rabbii keetii godhuuf waan ta'eef. Har'a kana bira jiruun nama asii rabbii keetii godhuu danda'u jechuudha. Bakka kanaas taate hordoftoota keenya yoo na amanuu giddellee sheekotiin ni jirti kunoo isheenillee na bira ni jira sheekotii gurguddoo bira dhaqaatii gaafadha. Kunoo boonsaatii viidiyoo tana hojiin nutti garsiisi jenneen jirra har'a hojiin nutti garsiisee jira jechuu dhufe. Akkana dhiyoon tana bakka na yaadachiiftee hoggaan mataa kana jirattu mataa dhiyoon tana firraan jira jee hoggaan feesbuuka irratti fuula feesbuuka kiyyaati yuutuubii kiyya irratti poostii godhu isin namni gadi inni kijibdaa mootummaan koo deemte yaada wallaa kunoo dhugaadha laalu akka dhugaa taate isin garseetiin jira kijibni haraa miti cireetiin jira jechuudha saniif kuna laas geenye siin jaa dhiiroo ni bareedamoo ni fokkatamee mataan kiyya kun mee laali mee ni bareeda Haaraan bareeda bitee irraa jirta haaraan bareeda. Ni tolaansa garuu namni rifeensi ogguu irraa matarraa cirame ni fokkata jaala. Ni fokkata jaali waan mataan buuqiin guddoon tun gaarri kun irra jiru jecha hoggaa cirame ni fokkata jaali garuu fokkatullee laagaa na seene bishaan hin darbe. Oi boonsaatii fi takkaa rifeensa cirateen beeku waan ta'eef har'a bishaan Maakinaan akkatti maakinaan afaan ishee Aku maksudnya mata isa seenee waan jiru. Na seene ittiin liqimsu jira. liqimsi gaarii ta'e ta'uu gabeera. Ni beera keessa ol meera. Kana beelli gararraa olaameeru. Ameeru. Akkana jiraa jirra kunoo. Ni maal jettan yaada qabdan kan nadhame. Haya ilaan gama carrachaan nu mootu jiraa dhokka waan boodarra waan hin fakkaatu ni ilaalta. Wallahi dhugaa ilaa ammaa dhugaa sootti hin jiru. Hai. Semuanya lah.
Shaashii birraa baatti fakkaata. Wai rifeensa akkana fidi gabaas gabaas ani kun akkuma malee gabaas magaalaa keessa deemu gaa rakkoon kun ooltanii natti hin kombinaan isin hin jaa kunoo mataa birraa cirre maaliin gaa mataa gaa rifeensa gaa mataa osoo hin taane yeroo hajji deynuu inshaallah hajji rabbi nu haa geessu yeroo hajji deynuu firraa cirra firra ni haaddanna saniif sun waan rakkoo qabaatii miti yoo gaddidellee hin gaddin yoo gaddidellee inuma hin gaddinis hin jaa onsaa mataa cirate jettee hin rifatin hajji inshaallah gaafa deynee ofirraa cirra mataan kun rakkoon qabu ni biqila rabbiin nu magarsa tolee meeyra ganaa faa tolee lucha ajaa'ibaa kana ta'e saniifuu gaa alhamdulillaahi guyyaa irraa kana geenye haati mallee rabbi nu haa tolchu gisee hajjii dheenyullee firraa haanna rakkoon qabdu bakka shari'aa teenya wal faalleessetti ni cirraa miti ni cirraa hajjii rabbi nu haa geessu akkami garaas hin nyaanne ati ciruudhaaf shibeera osoo garaan na ribatu akkanatti kun ciru jiraa jee jira gaa shibeerri jennee Shifeerri kun adabamuu qaba moo boodarratti? Uumaa rakkoon qabu ushaa kuma nama haa dha'u Seera tokko cabse. Seera tokko cabsee jira. maali jala jiru jira jala jiriin gaafa guutummaa wal qixxeessee jeebar guutummaa wal qixxeessi hunda normaali naa jiri malee akka ijoollee zamanaa ijoollee faranjii mataa as hin fannak gama kanaan fannak akkasi cirachuu san hin fannak saniifuu mataa akka yeroo dura rabbiin na uume saniin naa jiri jala naan jirin gartee dhala shaashii mataa irraa hiikee koota moo maali wanni matatti uffatan sun dhalaan koota moo shaashiidha akka waan shaashii san birraa banteen na fakkaatti mataan na fakkaata qilleensi na seenee amma namni gariin qilleensa faasidaa jettu jira mataan biyya kun eega qilleensa hafuura aduu harkuu dhiise ture beeyta umaa rakkoon qabdu bakka aduun haalaan natti hawwitellee karooyitaan kaayyadhee dumaan deemu qabbantillee akka nan tuyne hin tuytu hanguma guyyaa lamaa sadiiti malee sanboodan bakka ifiif wal baranii siin jedhe takka alhamdulillah dhugaamo awwadda deemii kaakatti ammaan bareetee warra hordoftoota keenya gaa akkana na jajjabeessa ala warra kana maal dhagga kunoo tirsillee baafadheedhaa waan akkasii sanka tirsi eegaan baafadhu dhiisee ture kunoo har'aan itti deebi hai ayyee hordoftoota keenya gaalaa kunoo duraan gaalaadha Kanaafuu goonsaatii fi nama dhugaa ta'uu laala yoo tana akka jechaa turtanii suuraa qofa ittiin qabuu fi jettanii koomentii jalatti yaadannaa turtan ammoo hojiin xinqachiisee jira nama dhugaa ta'uu isaa murteessee jira seensi jennaan galatooma akkana gaa rifeensa gaa mataa irraa jiruudha dhiyoon tana komantiidhaan hedduu mataa fiji footoo itti qabu yaatan warri jettanii komantii akkasitti illee salqannitan kunoo dhugaa boonee jirraa jechuun kunoodha jibriilillee nabina jiraa jechuudha jibriiltuu goonsaatiin eewwa daarikteerri editarii fi kana jibriil tubeedha daarikteerri kunoo isaa jechuudha daarikteerri jibriil tubeedha akkasuma gaa kunoo laala warri hedduuta kana jajjabeessaa turellee isa akkana tolche aayisoo jettanii warri duraan jajjabeessaa ture isa faadha warri kaan immoo tokko nutti jibuu deemta haali cirinjaa dhumaa rakkoo qabdu abshir obsiisin jaa kunoo narraa dhumate mataa kunoo namni kana bira butiin garuu nama dubbiseeti namni si beekaa si dubbisu nama dubbisu namni dhugumaan nan beeku jibriil kijibaa namni nan beeku namni si dubbisu Ana kana ini tadi apa berefekkan? Haitinya tu dia memang sila. Insyaallah hajinya sila ni dah kerja ni karora kaba. Aku tamat tsunami tu ni tamat insyaallah yo orang tu ni tidak kisah. Ni dah ini mata hati ni dengan. Tidak jatuh.
nabiran kutina kun wan boni ma Yeroo boonsaatii fi narra rifeensa kana ciree jira biroo kutina dubbisaa jechuudha rifeensa birraa jira malee jijjiiramee boonsaatii fi nisanii ewa biroo kutina kanatti ta ko nabira dabina hai ajaiba Rafii nama bareedde immoo. Nodemi Wayi nama bareedde. garu nambe kuga mana mana namu jari nambe nabe ka huno akuno matmanje mane benza biraje mane konsu mai proti Maashaallah rabbiin si gammade amma. ta bereda to ko wai wada amba ambar diro rifeensa ko bume ke jedin sumaretti dara dure au wai benza asi ture warko diro akamita kana godhe jedin video tora dibba sadi bi wai kana mat benza kana andale ne jiro drama tubi se ni bosa tv dilan mana to kan jibril jira ya jira mata kana ru biya bukke dia mbe jadi ke ke kora ko kana da ru dala mata ke ko tikino ko bereda to bereda alhamdulillah una la ga ordo kada ke ne gamma uno muraden si mura birra Murre akkana gabbaane jirraa jechuudha. Bee niin tola moo akkam mee komanti jedhamu kaa. Ni bareedamoo akkam jettamee runoo rifeensa biraa jiru. Laambee murtiin. Dhalaa qulqulluu fakkaata. Akka inni doolaa gamee rifeensa kan. Ayyee gaa hordoftoota keenya gaa akka sagantaa biraatiin. Waraabbichi Jibriil Mataa rifeensa xiqqoo magarsinee walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baay baay. Kuni mana kaayyatu walillee immoo.